Mootummaan akka mootummaatittu qeeqa gaafa argatu mata duree kitaaba irra barraa'e gubbaa ilaalanii akka jinni yookiin jinni lafa keessaa nama iyyitutti iyyuu caalaa jibbaati nama saniif qaban baasanii mul'isuu caalaa keessa gad bu'anii diippilii keessaa qo'atanii arganii oduu keessaan illee warra ol dubbisuu ol dubbisanii gaarii. Namichi kuni aangoo tanaa diinatti kennuu hin qabu. Deebi'ee sabni kun immoo uummata keenya irratti waanuma durii sana deebisuu danda'a kan jedhudha malee nama keenyatu Jawaartu diina wayin qabsoo isa kan ammaa kanatu diina jechuu komiti. Dhugaan Jawaar baasee dinagdee biyyattii irra caalaan isaa waraanni akka fayyadamu. Yooyaa harka fuunaa shamaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhihannee jirra. Odeeffannoon keenya guyyaadhaa ibsa waloo paartiileen siyaasaa Itoophiyaa karaa nagaatiin dorgoman baasanii jiranii ibsa kanarratti maal baasan kan jedhu kan waliin ilaaluta. Akkasuma dhugaan Jawaar baatee jirti. Dhugaan baatee tun maali kan jedhus kan waliin ilaaluta. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa osoo gara sagantaa keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Paartiileen siyaasaa Itoophiyaa karaa nagaatiin dorgomanii ibsa waloo baasanii jiranii. Ibsi waloo isaan baasan immoo waanuma Jawaar Mohammad guyyaa dheengaddaa BBC Afaan Oromoo irratti dubbate. Waanuma inni jedhe dhugaa ta'uu dubbatanii ibsa isaan baasan keessaa mootummaan Itoophiyaa waraana biyyattii keessatti deemaa jiru karaa nagaatiin to'achuu dhiisee karaa waraanaatiin deemaa jira. Akkasuma itti gaafatamummaa mootummaa dhiiseetiin wantoota hin taane raawwataa jira. Wantoota mootummaan biyya tokko raawwataa jira jechuudhaan ibsa waamicha waloo biyyoolessaa jedhanii ibsa baasanii jiranii. Ibsa san keessaa waan tokko kan isinii ibsinu ta'a. Ibsa kana keessatti dhugaan Jawaar maali? Dhugaan Jawaar akkamitti baatee kan jedhus asuma keessatti kan ilaallu ta'a. Isin hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Mootummaan waraana akka malaatti to'annoo fayyadamu dhiisee itti gaafatamummaa mootummaatti deebi'uuf yeroo akka hin qabne waamicha biyyoolessaa. Erga mootummaan badhaadhinaa hundeeffame kaasee haalli siyaasa dinagdee fi hawaasummaa biyya keenya guyyaarraa gara guyyaatti gara burjaajitti nu geessee jira. Yeroo irraa gara yerootti hammaataa dhufee jira. Siyaasni biyyattii keessatti karaa nagaan gaggeeffamu butamuu fi loogiin biyyattii keessatti babal'ate olaantummaan dhaaba tokko cimsee itti fufee jira. Paartiileen siyaasaa karaa nagaatiin biyyattii keessatti falman mirgi isaanii irraa mulqamee jira. Uummanni akka yakka dalageetti murtiin beelaa fi lolaa itti murtaa'e dhiphina keessa jira. Dinagdeen biyya keenya gara dinagdee waraanaatti jijjiiramee jira. Baajanni waggaa biyya keenya harki caalu gara baajata waraanaatti geeffama. Waggaatti baajata waraanaaf ba'uu fi baajata misoomaaf ba'u yoo wal bira qabnee ilaalle baajanni misoomaaf ba'u hin jiru jechuu dandeenya. Misooma mootummaan Itoophiyaa gara foddaa televezyiiniin mul'isu kun akka qorii keessatti jalli dhagaa gubbaan isaa marqaa jechuu dandeenya. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti dargaggeessi baay'een hojii dhabuudhaan gara boojii hannaatti bobba'ee jira. Dhaabbileen hawaasummaa dhuunfaa irra caalaan isaanii tajaajila dhaabuun hojii addaa kutanii jiru. Nageenya dhabuu biyyattii fi biyya keessatti waraanni baa'atudha. Kanaaf immoo mootummaan gara furmaataatti deemuu dhiise faallaa kanaatiin karaa waraanaatiin nan hinjifadha jechuudhaan uummata dararuu fi dargaggeessa gara dirqamaatiin waraanatti erguun itti fufee jira. Akkasuma paartiileen siyaasaa karaa nagaatiin akka hin dorgomneef miseensota isaanii bakka bakkatti hidhuun furmaata mootummaa biyya bulchuu ta'ee jira. Adeemsi mootummaan Itoophiyaa amma ittiin deemaa jiru kun immoo biyya ijaaruu yookaan biyya misoomsuu osoo hin taane biyya diiguu ta'a. Mootummaan Itoophiyaa adeemsa kana yoo hin jijjiirre ta'e biyyattiin gara kufaatiitti akka deemtu homaa shakkiin hin jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa ibsa paartiileen siyaasaa karaa nagaatiin biyya Itoophiyaa keessatti dorgoman baasan kanumaan golamnee jira. Kun irraa dubbisne malee ibsi isaan baasan kan kana caaludha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa ibsa waloo paartiileen siyaasaa karaa nagaatiin biyya Itoophiyaa keessatti dorgoman baasan
irraa akka waa hedduu akka hubatan abdii qabna. Dhugaan Jawaar yoo as keessatti maal jenne yoo kan ilaalu ta'e dhugaan Jawaar baasee guyyaa dheengaddaa BBC Afaan Oromoo irratti dubbate uumaa kanaa jechuudha. Biyyattii keessatti waraanni akka biyyattii dadhabsiisee jiru, dinagdee biyyattii irra caalaan isaa waraanni akka fayyadamuu fi biyyattiin kufaatii irra akka jirtudha kan paartileen siyaasaa biyya keessaa baasanii. Akkasuma namoonni butamuu, paartileen siyaasaa karaa nagaatiin akka socho'uu hin dandeenye, mootummaan biyya bulchaa jiru miseensota isaanii karaa adda addaatiin hidhaa jiraachuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin jechuudha. Kun immoo biyyattiin akka nagaatti hin dhufne kan godhudha. Mootummaan Itoophiyaa karaa nagaatiin deemsa karaa nagaa dhiisee gahumsa waraanaa filatu akka ta'e kana gaafa guyyaa dheengaddaa Jawaar Mohammad BBC Afaan Oromoo irratti dubbatee jira. Uuma sanii paartileen siyaasaa biyya keessaas kan baasan amma waan kana Jawaartu ajajee jechuu hin dandeenyu paartilee kana hunda. Jawaar Mohammad paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo keessa yoo jiraate paartileen kuuwwan hoo akkamitti akka baasan uuma wannaa nama jechiisu uuma biyya keessa jiru uuma dhugaadhaan lafa jirudha jechuudha. Maaliif paartileen kun hundi Jawaar Mohammadiin hoogganamuu hin danda'ani. Isaanis hooggansa ofii isaanii qaban waan ta'eef waan isaanitti tole baasuu danda'ani, waan Jawaar jedhee baasuu hin danda'ani. Waama biyya keessatti jiru jechuudha, dhugaa lafa jirudha. Dhugaan Jawaar as keessatti akkasitti argachuu dandeenya. Paartilee ibsa waloo baasan keessaa miseensummaa kan qabu Jawaar Mohammad paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo qofaadha. Paartileen kuuwwanii kan Jawaar keessa jiru miti. Ibsa kana Jawaar Mohammadtu akka baasan godhe jennee yoo kan yaadnu ta'e hundi isaanii paartilee Jawaar Mohammad jibban yookaan immoo warra Jawaar qeeqanidha. Kana kan baasan dhugaan lafa jiruu fi wantootuma isaan irratti raawwatamaa jirudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Wanti isaan jedhan kun hundi immoo waanuma dheengaddaa Jawaar dubbateedha. Kun immoo ragaa Jawaar Mohammad jechuudha. Dhugaa Jawaar Mohammadtu bahee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa asumaan gara yaada namootaatti isin dabarsina. Isinis namoonni Jiruu Miidiyaa subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaa. Akkas jedhee diinaan gara diinaa gartuu diinaa fakkeenyaaf garee akkasitti saba akkasii ficcisiisaa jira. Saba Amaaraa akkas gochaa jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa qophii keenya guyyaa har'aa waa hedduu akka hubatan, waa hedduu akka baratan abdii qabna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan tura. Namoonni yaada kennachuu barbaadan gara koomentiitiin yaada keessan kennachuu ni dandeessu. Waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.